dulloota osoo gartee hammaama arabaa dhiquu harki isaanii shaakabe dulloota gartee otoo laayibii tanarra taa'ee fiiltaraan gartee waan garee haasa'u gartee dhiqachuu dadhabee mormi isaanii gurraachuun mee morma isaanii as baasaa jiru ummata xurii morma jalaan dhiqan. Sareen ta'uu fiituun agartuu ra'een eegee qaqqabadhu jettiin jedhan ati ofin agartu namaan immootu waa jetta wasayni sihi wasayni xuriin sihi kashintibeetii arabaa fakkaatu sihi malee jaraa miti warqinoo daayimandiidha shamarri anasitti ma. Gubatteen argini ibiddaan taphattii jedhan rakkoo biyya namaa nama biyya namaa jirutu beeka malee ka biyya keessa jiru waan fedhe siin jechuu danda'a. Ani immootu dhugaa sitti hima jechuu siigalee miti shamarri biyya arabaa jechuun warqiidha daayimandiidha rakkataa rakkoo baafti beelahaa beela baafti masgiida rabbii keessaa qooda qabdi madrasaa rabbii keessaa qooda qabdi. Yeroo rakkinni wayii hongee wayii mudateetiin hin jedhu namni hawaasa dura harka hiixatu jara. Shamara biyya arabaa jettee atarra hammaama osoo dhiitu harka irratti qaaccahee mormi irratti gurraachee jettee arrabsitu kana daayimandiidha. Dhugaa sitti maa jechuudha. Kana booda of kabaji. Ati dhuunfatti shamara biyya arabaarraa dhuunfatti irraa rakkoo qabda malee jecha ishee ana waar fayyadamtee takkaa immootu arraba jarri deebisaa ulamaata kennaa deebisan taatee osoo hin tahin ajandaa mataa dhuunfaa keetii irraa qabda. Atama dhageeffadhu laal markaza wahii bar garee wahii gadi dhaabatteeti namni harka sitti hiixachuu didee akkana godhatta malee rakkoon biraa waan jiru natti fakkaatan garuu dhibbatti rakkoo dhuunfaa qabda. Of eeguu. Waaqayyoon dhugaa si haa dubbisu obboleessa keenya. Dhugaa kee jette shamarri biyya alabaa yoomillee warqiidha garuu kan dulloota jedhee nu arrabsu nuun ga'u jechuudha. Oduma isaan nu arrabsanu nuti duubaa dhufnee caalla jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyoo isinii haa baay'atu isiniin jedha obboloota koo. Egaa viidiyoo dura argitan irratti maal jedhee obboleetti tokko keenya tokko waan jedhee akkasuma immoo nama lamaan haasa'ame እና obboleetti keenya tokko maal jedhe seetanii maal jedhee ijoollee biyya arabaa dullootaan jedhe walumaa galatti jechuudha. Dulloota biyya arabaa akkas jedhe jechuudha. Obboleessa koo hin dogongorin. Shamarran biyya arabaa jechuun warqiidha. Shamarran biyya arabaa jechuun shaamadha. Shaamaa yoon jedhu shamarri biyya arabaa akka shaamatti ofii namaa iftee ofii isheetii dhumti jechuudha. Sababiin isaas nuti namaaf irra taana malee ofii keenya fi miti. Maaliif maatii keenya hin taana, obboleewwan keenya hin taana, hiriyoottan keenya hin taana, rakkattoota hin taana, akkasuma mannoota amantaa ijaaruuf ta'ee gargaaruuf ta'ee nama rakkataa gargaaruuf ta'ee hin taana jechuudha. Garuu qaamni keenya nu dhuma, bifti keenya nu dhuma, umriin keenya nu deema. Eeyyeen sirriidha. Kana obboleessa koo akkas taanetti namaaf ifnaa jechuudha. Nama rakkina keessa dabarsina. Lammaffaa immoo shamarri biyya arabaa warqiidha waan jedhu warqiin tokko agartanii warqii ta'ee calaqqisee gatii cimaa kan qabaatu maal lawa ta'e beektanii ibidda boba'aa san keessa hunda isaa wanta ibidda jedhamu san keessa darbee ulaagaalee hedduu keessa darbeet calaqqisee warqii isaa gatiin isaa olaanaa bitaa jechuudha. Kanatti warqiin gatiin isaa olaanaa jechuudha. Waan baay'ee keessa dandamatee darbee booda waan gaarii gatii gaariitti gurguramee waan gaarii ta'ee calaqqisee mul'ata jechuudha. Nutillee shamarran biyya arabaa amma dulloota nuun jettu kana obboleessa koo nutillee akka warqii san waa hunda dandeenye jechuudha. Keessa dabarra mataa qaqqabannee arrabsitanis nu dullootas nuun jettanis waan feetanis yoo jettan hundumti keenya takka umrii namaa kan beektu hin jiru. Yaada hundi isheetu miidiyaa irratti ol agartee lallabdi malee umrii ofii hin beekan. Garuu nis akkuma warqii sanitti gaafa tokko jechuudha. Gaafa tokko nu dabartee jechuudha biyya ormaa kana keessaa gallee akka warqii san calaqqisna biyya keenya keessatti jechuudha. Fataayina oduma ati achira teechee guggubattu jechuudha. Achuma bakka san teechee dudulloota nun jettu nuti duubaa dhufnee si caallee akka warqii san calaqqisnee gatiin keenya olaanaa ta'ee jechuudha walumaa galatti. Kana jechuudha. Kanaaf warroon akkasitti nu qeequu barbaadan
warri keessattuu shamarri biyya alaa takkittuma takkeen teenya hundi ishiitu takkittuma namni shamara biyya alaa qeeqee namaayyuu hin jedhamu inni sassamuun isaa gagaati furriiti malee jechuudha. Umrii beekaa rakkina beekaa nuti rakkina walii beeka na akkuma obboleessi keenya jedhe obboleessa keenya immoo ati waaqayyoon dhugaa si haa dubbisu dhugaa kee jette akkasitti ittime hoolan isa malee nu himati. Hin dhiqatanii nuun jedhe maal bishaan arabaattu dhaba obboleessu bishaan arabaa maaloo sa'aatii 24 yoo dhiqachaa oole namni nu gaafatu hin jiru bara. Namuma biyyaa kana dadhabne rabbi naa nyaatu dhugaa rabbi maal bishaan arabaa guyyaa guyyaatti gizee shariyoo seente namni maa seente siin jedhu hin jiru obboleessu akka biyya keenya seete ofii keetii garagaree morma kee of laali nuti qulqullinas taana waa hundumaaniyyuu shamarri bira ala warqiidha obboleessa kooti hin beekne waan ta'eef hinaaffatu waan biraa keessa siseessise akkuma obboleessi keenya siin jedhuyyuu hinaaffatu akkasii godhe yookiin shamarri biyya alabaa takka qarshii sitti ergoodinaaf maqaanu nyaachaa harta maqaanu balleessaa harta malee nuti shamarran siif ta'uu baanu nuti maatii keenyaaf warqiidha. Maatii keenyaaf nuti warqiidha. Beeqa. Yookiin immoo abbaa manaa keenya warqiidha nuti. Ati siif ta'uudhaaf nus jechuudha. Nutis. Innaa akkasiin jedha. Kanaaf warroonni akkasitti waan akkasii yaadan kun of qusadhaa deemaa dhugaasiniin jedha jechuudha. Maaliif nuti beeka kaayyoo keenya akkasuma immoo ijoollee warri biyya ormaa jiru hunduyyuu ijoollee dhiiraa ta'e ijoollee shamarranii ta'e wal beekna akkamitti akka jirru akkamitti akka jireenya qarshii biyya ormaatiif finnu akkamitti akka bullus nuti olii beeka jechuudha. Garuu kan biyya keessa taa'ee akkuma ambaasaaddara achi bututtuu ofitti diree nu arrabsu nima guyyaa tokko lagarra waaqayyo jedhe. Nutis kushiina arabaa keessaa nima baana guyyaa waaqayyoon keenya nuun jedhe jechuudha. Har'a dulloota taanus borummoo qeerroo taana gaafa gallettiinna akkasiin jechuu barbaada obboleessa keenyaati eebbifame waaqayyo siyaa eebbisu umrii dheeraa nuuf jiraadhushi dabali jiraadhus siin jedha waaqayyo siyaa eebbisu waan biraa waan siin jedhu qabu isaaf immoo akka inni nuun jedhe kana ulataasaa rabbii ilmoo isaatiif haa ol kaa'u akkasuma immoo isaaf isaa ol kaa'u rabbi isaa gaafatu jechuudha. Jireenya biyya ormaa nuti beeka jechuudha. Waan keessa jirru akkaataa nuti dabarsaa jirru hirriba keenya dhabnee nyaata keenya meeqatu dhabe hirriba meeqatu dhabee jira. Biyya ormaa meeqatu ifatamnee jirra. Biyya ormaa kana keessatti garuu har'a maqaa sagal nutti baasan hundi warri miidiyaa kana fayyadamu jechuudha. Nuti immoo iddoo takka hin qabnuuf warroota akkasuma jedhaniif gurra sillaannuu fi iddoo hin qabnuuf oduma isaan akkatti ta'anii shamarran biyya alaa jedhan immoo nuti duubaa dhufne isaan caalla jechuudha. Kanaaf yoo waa dhabanii yoo waa namarraa dhaban nama arrabsuu seeruma warra biyyaati warraa dhabee maqaan shamarran hundaa walitti qabee arrabsaa jira namtichi jechuudha. Kanaaf dullootas taanuu sitarra hin nuti waanuma hundaanuu sitarra obboleessa koo nuti sitarra haguma fe'es ta'u jechuudha. Isuma waanuma wayinurraa dhabnaan iyyuu har'a yookiin shamara takka gaafattee irraa dhabdee qarshii irraa dhabdee jennaan har'a immoo gadi baatee dulloota jetta jechuudha. Hin jedhamu akkas. Nuti siif dulloota taanullee maatii keenya fi daa'ima ishee akkuma Muniiraan jettu ani daa'ima jette akkuma sanii dhuguma daa'ima iyyan daa'ima warra keenyaaf daa'ima siif dulloota yoo taanillee jechuudha. Waaqayyo hoo achumaan nama ga'e hoo maalidha ani namuma dulatti namaan jedhee nama arrabsuu fi namuma dulloota horii wayin seemo nama dullatti hoo taa'e hoo rabbi dhochi nama gahee maalidha bar anama bakkuma dullumaa sanii rabbi naa ga'uun jedhaa beesuma nama kadhachaa jira maaliif achi naa gaheenyaan ani galee miti jedhe baay'ee nugaa baay'ee nyaadhee taa achi taggahaa bar waanuma har'a dhaladhee achi ga'u bakka dullumaa san ga'uu mati jechuudha. Rabbamti achiin nu haa ga'u akkuma isaan jedha sanme bakka sanii nu rabbi nu haa ga'u siin jira. Akkas obboleewwan kooyi kanaaf gurran kenninaaf haa xochee kiyyaa jajjabaadhaa sin abshirii ijoolleen biyya ormaa hundi keenya iyyuu warqiidha abbaa feetee waan feetee hojitti nuti warqiidha shaamadha ishee abbaa feedhaaf gurran kennina iddoo takka hin kennina eenyumaaf iyyuu jechuudha. Akkas isiniin jedha obboloota koo sin jabaadhaa hojjedhaa isiniin jedha abbaa feete baatee inaaffatu miidiyaa irra ba'ee dhiisiisa waan ta'eef isiniin jabaadhaa hojjedhaa galmanuma keenya guyyaa tokko guyyaa waaqayyo keenya jedhee isiniin jedha nagaa ta'a fayyaa ta'a akkasuma koo warroonni immoo chaanaala kiyyaa faaraa taatan sabskraayibii gochuudhaan immoo maatii koo ta'an jajjabeessaa isiniin jedha. Hiyyoottan kooyi nagaa ta'a fayyaa ta'a isiniin jaalladha isiniin kabaja gaaffii fi qeeqayyee qabaattan immoo yaadoo qabaattan komentii irratti barreessuun dagatinaa. Ciao ciao. Bye bye. Sin jaalladha.